Jimmi kan Oromiyaa taatullee kan hawaasa Jimmaati. Si galaa jira. Finfinneen immoo Oromoon handhuura keenyaa jedhee handhuura wanti caalu jiru jooyintariidha sii galee gaafa garaa haadha keetiitii baatullee soorata kan argattu haadha keerraa karaa handhuuraatiin sii galee. Handhuura jechuun waa jabaadha. Oromoon Finfinneen handhuura keenya lafa jettutti suuraa minilikii jechuudha mootummoota amma dura biyya hoogganaa turan namoota gootummaa qaban akka seenaatti istoorikalii ta'ee waan suuraa maxxanfame namoota suuraa mana kana keessa naanna'e hunda keessa Oromoon barbaadde bakkuma minilikiin jiru barbaadde sii galee bakkuma minilikiin jiru si nyaataa jira akka waan jedhe beettiin sodaati. Ogumaan beettee leebiliitti kennitee jechuudha. Wallaahi summa wallaahi dhaloo nama jiru kun naagaluu dadhabaa jira amma yeroo ammaa keessatti sii galee. I'm not a supporter of Minilik. Minilikiin gonkuma jechuudha yeroo kamiyyuu akka supportin godhan beektuun bikkeessaniitu jechuudha sii galee. Honest garuu waan kana yeroo irraa dubbannu hubannu callisnee nu maqaa nama kanaa kana kaafnee gootummaa isanni qabu olitti toraa jirra namicha muujalaamii kana jechuudha sinii galee. Kanaafuu suuraa sana fa'aa jala deemnee akkas hordofuu caalatti siidaan isaanii guddichi kunoo Finfinnee keessa fata jedhee dhaabataa jira jechuudha sii galee. Baqaa isaatiin naannoo irraa hunda ba'ootii waamamaa jira. Maa isa ofirraan kaasiin Oromoon suuraa isa gaazexaarra jiru kan abbaan argee dirqee kana foncaluu danda'u iyya. Suuraan buqqaafna Handhuurri Oromoo isa Finfinnee namatti kijiban dhoofinaa. No. Irra dibaa kana dhiisaa waan qulqulluu walitti dubbanna yoo ta'e jedhe jechuudha. Irra dibni hin hojjetu. Finfinnee keessa taa'aa jira kunoo Minilik addabaabayii jedhame jechuudha. Eenyutu qeeyya? ati amma akka duraatti siyaasaa si hojjaasaa hun afaan naanguutti beekamaa meekoo. Kanaafi sirriidha. Jira siidaan Finfinnee keessa kan Finfinnee keessaa buqqifamuuf karoorri kan dhiigni itti dhangala'aa jiru lafeen itti cabaa jirtudha. Turus dafus ni buqqaa abdii qabna. Kan dhukkubsaa jiru kan amma suuraan dhaabbate kun nuuf dhukkuba guddaadha. Namicha kun akka waa lubbuun jiru irraa ganuti amma. Suuraan isaa mataa gubbaan nu baatee jala teenya nyaata nyaanna banne. Sooranuma. Dhaggeeffadhaa. Oromoo kanarraa wanti nu bachaa jiru yeroo baay'ee. Wanti Jimmaa jedhamu baay'ee tokkotti hafarfama sii galee maggaanan የሚባል ነገር hinoo ibtu sinii galee Oromoonni kutaa biraa jirtan jechuudha. Nurraa dhaabbadhaa hin baay'isan dhugaa dubbachuuf godhan jedhe jechuudha. Wallaahi obsis daangaa qaba baxaama bazzaa. Waan Jimmaa yommuu ta'u akkana shanaafatu akkana warra tula Jimmaa yeroo ta'e jedhe jechuudha. Biyya keenya keessatti dhaggeeffatu mootummaa dheessee abbaa biyya bulchu kan. Na dhagayi. Kutaalee Oromiyaa baay'ee keessa dubargoon feere naanna'eera. Jimma jechuudha biyya kana dhufee kaleessan deeme sii galee kadheengeedhan deeme jechuudha Jimma. Wallaahi summa wallaahi biyyan keessa dhimma biraa tokkoof jedheetiin miti. Garuu Jimma beeka amma dura waan ta'eef Oromiyaa kutaan hin beekne keessa naanna'ee deeme jedha. Shaashamannee jechuun federaala miti. Oromiyaa jala jirti magaalaa Oromiyaa. Sabboontota baay'ee keessa jiru. Alaabaan jechuudha beekteen nutiin kun jechuudha bakka addatti fannifamee kan gurguramu kan maal ta'u barandaatti. Bakka hundatti suuraa Abiyyii kana maxxansaa maal jedhaa? Inni achiisuun hin ilaalamu. Isuma kan Jimmaa kana qofa irratti. Jaran. Yoo dhugaa dubbatan dhugaadhaaf falmu. Irra diba kana waliif hin fudhan. Isii kana walii agallu. Suuraa Minilikii uummanni barbaadu jedhee dhaggeeffadhaa. Uummata Jimmaatiif kan murteessu Oromoo kutaa biraa osoo hin taane uummata Jimmaati. Uummanni Jimmaa Minilikiin nuu ta'a yoo jedhee no one have a right to force them. Eenyuyyuu isaan dhiibuu hin danda'u mirga qabu jechuudha. Minilikii filanna yoo jedhanii dhaggeeffadhu. Iddoo biraa hin jiru Oromoo waliin sobnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan uummata keenya fayyaa keessanii nagaa bultanii. Akkuma argaa jirtan kana Muhammad ibn al-Jazeera dabalatee namoonni tokko yaada bilchaataa isaanii kakaleessaa san lafa kaayanii yaada biltsiginnaan haasa'aa jiran jechuudha. Asirratti wanni tokko inni beekamuu qabu. Siidaan mootii Minilik Oromiyaa keessa naannoo biraa yoo ka jiraatu taate Addis Ababaa Finfinneen alatti footoo kaasaa nutti argisiisa. Oromiyaa kutaa 11 keessa bakkeen jiru yoo jiraate uummanni Oromoo hin callisu. Ni falmata. Kaleessas falmachaa jira gara fuulduraatti illee hin falmata. Kun dhugaa lafa jiruudha akka kiyyattan akkasitti amana. Takka jira. Yoo jiraatee hin jira malaan dalga qabanii dubbii kana mootummaa bira dhaabatanii warra waan kana hojjate sappoortii godhuun qabsoo keessan kakaleessaa illee ni balleessa dogoggora. Cal'isuun irra caalatti filatamaadha jedhee fudhadhaan waan amma muhammaffaa godhaa jiran kana caalaa. Inni lammataa akka Oromoo waliigalaatitti hangaafii takka qaba. Dhimmi footoo hoteela kana keessatti mul'ate
Fotoon kun ka argame fotoo ummanni Oromoo walii galaan jibbuudha. Fotoo Minilik dabalatee fotoo Atseyoota fotoo nama biraati. Oromiyaa hunda keessatti osoo hoteelli fotoo kanaan baname Oromoon hima falma. Hojiitti hiikamee hiikamuu abaatu. Isa kana keessatti Muhammad fa'a amma jechaa jiran Jimma kan Oromiyaa kutaa Oromiyaa taatus dhimmi isii ilaallata. Waan Jimmatti dhufe Jimmatu furmaata fidaa. Jedhanii waan akkasiisan dhiyeessaa jiran. Isa kana keessatti dogoggora jedhee hubadhaan. Fakkeenyaaf rakkoo har'a Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Wallagga irratti, Boorana irratti, Guji irratti waraana labsame. Akka ummata Oromoo waliigalaatitti bira dhaabbadhaa jedhameetiin maaliif Oromoon hundi waamama? Tokko kana beekuudha qabna. Lammaffaa irratti rakkoon kun rakkoo ummata Jimmaa qofaa miti. Oromoo hundarratti waan aggaamameedha. Wanti hoteela kana keessa ta'e. Kanaaf Oromoon hundi fotoo kanarraa dubbachuu mirga guutuu qaba. Ummata Jimmaa wajjin dhaabbatee sagalee ta'uu mirga guutuu qaba. Kanan wajjin dhaabbatinaa kan jedhu dogoggora jedhee fudhadhaan. Maaliif? Har'a fotoo ta'uu danda'a. Guutumatti bor Jimmaan guutuyyuu kennaa jechuu danda'a abbaan kun dhufe. Gaafa sanoo akka Jimmaatitti keessaa baana nuun jechuu deemtammoo ummanni Oromoo nu bira dhaabbadhaa jechuudhaaf teessan. Rakkoon injijjiiramte addunyaan. Har'a isin wanni takkattiin isin laalaa jiraattan mumkin Abiyyiin Ahmad aangoo irra jiraa rakkoon hin jirtuudha. Abiyyiin Ahmad carraan isaa dhumachaa jira. Aangoo gadhiisuu danda'a. Gulana gaafa akkuma amma fotoo kana Jimma kenna jedhee kabiraa isin falmuu danda'e. Warri har'a fotoo achi keessa dhaabaa jiru kun Jimmaanuu kenna maal fiddan gaafa isin hin je'an Oromoo nu bira dhaabbadhaa jettammoo kophaa kennatti nuti akka Jimmaatitti waa hundaaf irraa deebifna nuun jechuu deemtan. Isa kana deebii barbaanna akka Oromoo waliigalaatti. Inni dhuma ammoo hoteela keessatti maaltu siyaasa fayyadamuu barbaachise? Hoteelli wanti inni argisiisuu qabu ispoortii, hojii nyaataa fi akkaataa isaati.